يا وليفو ممو خيسا درانو وشكين قبو أنقم خيان Takin na durallee keeysan durusinaa jenna tulii jaalattoota fi dinqisiifattoonni kennam sagantaa babbareedaa jiru kam caala irraa gammaddanii dinqisiifattan isinii qabannee dhufnee jenna guyyaan keessan guutuu haa ta'u wajjin arrii filadhaa jecha dhufe jabaan kan lafa raasuu kan guyyaa galasaa bilisa baasu guyyaa dhaloota lammaffaa keessanii appitudee jecha rizqaachiin safaa dhimaachiin gafaa jechuudhaan duraan durusinee markaza nuural islaam irraa maarree ustaaziin kenna Ishaqin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhan salaamtaan tur jannata jechan gammachuu barattoota kiyyatti naman irraa isini odeessa hiiqinarraa jedhan misirroo kenna lama yuurpiist fireen darbumaaf jecha kan jaaladhu guyyaa galasaanii sababeeffachuudhaan qophiinu barbaachisu hunda xumuranne simannaa hawaasa bal'aa qofa eeggataarraa jedhu misirroon kenna lamaan obboleessa kenna ibsaa fi obboleettiin tenna asaanteen lallaba rabbii guddaa dhugoomsuudhaan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam namni nafaquu danda'u jiraannaa naafudhuu jedhan tulii kaadhima kiyyaa wal argannanuu tola jiruun ijaaddine rakkinnin jiru shari'aadin islaamiyaa madda gaaddisa jabaadhaa wal fuudhaa ilmaan keessanillee rabbumaatu rizqii nyaachisaa jenna baga gammaddanii baga gammanne jenna amri tokkoffaan obboleessi kenna fayyaan sagantaa kennallee ta'uu kan tolalaa rabbunaa jenne quraanaan isinii bannee walaloof nashiidaan isin simannaa jedhamu amri lammaffaan obboleessi kenna Ibrahim illee eenyutu eenyu gadi jechuudhaan sumayyuun kenna ililtaadhaan bilaaluun kenna takbiraadhaan guyyaa obboleeyyan kenna gaala qaban gammachuu gurgudduudhaan isin eeggataarraa jedhan amri sadaffaan of ta'in baabur jennaan qarceedaa kumite linkii markaza kennaatu yaabbannaan gammachuun kan namaan daakumiti jechuudhaan dhaamsa babbareedaa yeroo kam caalaa irraa gammaddan isin dabarsanii jedhu amri afraffaan obboleettiin tennesiifaniin maarreefa zakkirin nafaati zikram akkuma kanaan dura xalaa waamicha obbulummaa kennaa isin raabsine ajaja xalaa kennaa fudhattaniin sagantaa babbareedduu tana kabajaaf jaalalaan affeeramtan jechuun isin beeksisanii jiru poolisiin markazaallee obboleessi kenna Muhammad illee guyyaa obboleeyyan kenna gala qaban ustaazii kenna dura darbine isinitti mun dirqamaa miti silazziin darsaa jiru maarree ustaaziin kenna Ishaq illee guyyaan barattoonni koo gala qaban isinii himnu malee dhiibnu abshiraa jedhan akka lakkoofsa ingilizii bara 2024 baatii 2 Febraarii gaafa guyyaa 8 guyyaa kamisa galgala sagantaan babbareedaan kun akka saatii biyya Oromiyaa uleessaa takkul mishit jechuudhaan akka saatii Suudi Arabiyaatti saa 8 folakkaa jechaan akka saatii biyya Dubaay saa 9 folakkaa nabsuu jenna hundi keessa nurraa nafinaa jechaan sagantaa babbareedduu tana ulamaawotaa fi munashidoota dabalate ustaazotaa fi barattoonni markazoota adda addaarraa firama waa hisaaban qabanii jenna sagantaa kana sponsora gochuudhaan obboleessa kenna kan wajjin ture naaf fajjin maarree guyyaa obboleeyyan kenna anis gammachuu gurguddoon natti dhagame waan ta'eef hundi keessan guyyaaf saatii keessan kabajanii sagantaa babbareedduu tana affeeramtan jechuun isin beeksisanii jiru qindeessaan sagantaa kanaa Gadaa Istiidiyoo